Ashama harkafuuni jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii podcast wajjin anaa fi dastuun teenyee yaada qabnu tokko irratti mari'annuuf isin fuula duratti argamnee jira hanga dhuma sagantaa keenyaa nu waliin tura. Osuma waan takkatuun seenne akka gaafittiin siifi deebii amma naan deebisin akka gaafittiin hordoftoota fi sillee gaafadha garuu deebisan amman tan osoo hin taane yaadota namoota komentii jala deebisuu fi achirratti deebinee tarii irratti hojjennu ta'a. Maali gaafin suni ilmi namaa tokko gaarii hojjettee gaarii ati hojjetteen saniin maaliif si miidha jettee yaadda kun gaafii keetii fi hordoftootati wanti nuti ijoon irratti haasofnu amma deebii barbaadu osoo hin taane babal'isnee maalirraa wanni kun kaka'udha. Egaa ka'eeyyuu akkamitti ilmi namaa dhiibban inni qabuu fi walitti dhiyeenya ilma namaa nama tokko gargaaruun booddee hasan caalaa rakkoo keessa jiru namni arraan tana waa wayii namaa ta'ee deebi'ee nama miidhe kun akkamitti faallaa waan saniiti yoo deebi'e rakkataa dhugaa tokko anaa dhugaa rakkatee jiru gargaara waan jedhudha. Kana amma nuti irratti mari'achuu dhufne kana akka ijotti kaasuu ni dandeessa. Bareedaadha. Amma waan tokkotu jira anaafeeti namummaa wal beeknoo ta'e caaltuun nama jabaa nama waada guutuu nama nanganni jee yoon itti nama ta'e kanatti atis dastuun nama akkasii ta'e nama yoo ta'e gaafa wayii tokko immoo waa wayii tokko goona waloodhaan goona waan goonu kanarratti itti hirmaannee yookaan immoo waan takka irratti na gargaartee yookaan wayii irratti gargaareetiin godha. Kana keessa ati waan kana hogoonuuf gaarii walii yaaduuf yookaan immoo hubannoo waan sirra qabuuf hubannoo nagaa fattataa yookaan immoo karaarra waan karaa na qabsiisuu beektuuf karaa na agarsiistata. Waan kana ka walii godhu namni namooma walirra hubannoo qabaachuu ammas wantoota godhamu san walirra waa hubata ilmi namaa kuni sanirra dhaabbattee waan kana nama cinaas tahee nama si gadi namni nama gadi jiru garuu namni yaadaa wal caalaa waan ta'eef yeroo waan kana gootutti si galateeffatanii ni gammadanii deebistee gaafa biraa wanni sun milkaa'u mala milkaa'u dhabu mala waan sanirra deebistee abbaa yakkaa kisee nama gootu yookaan immoo waa walii galteedhaan waloodhaan goote takka silaa waliinuu eegalleemi walirra beekumsaaf wal gargaarummaa fi gara bal'ina kiyyaaf waan tana si gargaaraan eegante deebistee waan san booda sihii itti nanaqee yookaan si akkana na godhee yookaan sihii angaaromina kiyya qofaaf hin godhe beekadhu ati deebistee ganaa ulee dhibbata akkana lakkooyta akka waan san akkaatti cabtuuf akkaatti miidhamtuuf godheetitti diina guddaa na godhattee garaa ittiin nama miidhu. Ati diinallee akka feetetti si godhatee si halaalu malee abbichi suni yeroof tarii nama san shororkeessuu namoota gaarii si yaade faallatti deebistee akka nama miidhuu fakkeessee shoora ta'achuu ni danda'a. Garuummoo abbichi godhe sun yookaan namni ani gargaarsan waan nan arraan tana sii ta'e kana yeruma jalqabaa galata yookaan immoo akka itti na jaalattuuf hin godhu. Gizuma jalqabaa jechuudha. Yoon saniin kan hin godhaa jiraadhu ta'ee miidhaan arraan tana dalagamu narra deebi'ee godhama waajjira waan akkanaa nammataa kayyarra waan nagee. Ilma namaa kamiifuu waan takka tola yoo oolte galata ilma namarraan barbaadin yookaan immoo gaarii naa godhaa itti yaadin hin amanu nama an mataa kiyyaan achitti ilma namaa tokko namanu nan jaaladha malee. Amantii jechuu gizeen jedhu nama guutuu amanu hunda na shakkaalatti wanni namni na gorsuu fi na yaadu hundi hamaadha jechuu kiyyaa miti. Laakiin jireenyuma kana keessatti ilmi namaa sa'aatii rakkoo keessa jirutti karaa fedheen eenyummaa isaa dhossee rakkoo san keessaa hanga bahutti ni tattaafata. Achi keessaa eega bahee sheexana namni kun asii waan biraa dubbachuu danda'a yookaan immoo duruma ilmina yeroon sun rakkinaatu nama gaarii godhe malee rakkina santu nama gaarii godhee nama kana wajjin waliif fidee carraa argamsiise malee gizmu duraatu nama sharriidha jechuudha. Sharroomminni abbicha sanii immoo ilma namaa arraan tana gaarii namni tokko bal'inaan nama hedduu gargaaruu danda'u sababa daangaa nama gartee deebi'ee ati gargaartee miidhaan sirraan gahee kanaan namoonni dhugaan gargaarsa barbaadu keessaa hafaa jechuudha. Gaaf takka nama gargaaruun nama ta'uun gahaadha jedhama. Gize hedduu haasawa hedduu keessatti nama tokko yaaduudhaaf. Nama gargaaruuf nama ta'uun qofti yeroo hedduu haasawa hedduu keessatti namni ni haasa. Dhugumatti nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha.
suni gargaara saxeessan akkuma jalqaba kaase deebistee namarraa inuma eeggatiin ati hanga feete sharrii dalaguu miti hanga feete shira dalaguu miti nama san ammoo hangana takka miidhuu hin dandeessu sababninis isaa qulqulluudhaan qulqullinaan waan san ta'e san ka gubbaa ka nama hunda caalu agartee ka nama kana guutuu caalu abbooma hundaa fudhatee harkaa qabu santu isa cinaa jira waan ta'e kanaaf abdii nama murachiisu wanti ati arraan tana dalaydu namoota biraatti irkattee akka ati jechuun walumaa galatti jireenya abdii murachiisaas jiraachisaa jechuun kun osooniif if duuba deebine dhaabbannee halaallu ta'e guyyaa jalqaba ittiin walittiin dhuftu san guyyaa ittiin wal bartanii haruma fedheenu jaalalaan haa ta'u gargaarsa akkuma haasaa jirru haa ta'u namuma fedheenu haa ta'u gisee dhuftu sanii guyyaa tokkicha san yoo irraanfachuu baatte ilmi nama beeka waan keessa dabru yoo irraanfate ati sareedha jireenya keessa dabarte wama fedhe haa ta'u yoo ka irraanfattu ta'e ati sareedha deebitee ittiin nama miidhuu namuu ati nama san miitee jettee ifi amansiista malee waan shayxaana ta'eef malee kun namni sun waan takka hin ta'u. Ammallee waan asirratti hubatamuu qabu tokko jiraate namni yeroo waan takka godhu itti gaafatamummaa mataa isaa qaba anammoo oguu waan takka godhu itti gaafatamummaa mataa xiyaatiin qaba waan hin godhuun narra jiru sana oguun godhe waan nan ilaallanne immoo akkaan godhuufis hin ayyamu nama na goosisuus hin ayyamuuf waan hin godhuu qaburratti wanta sana itti amaneetiin godhe onte na harka yoo inni sun hin milkoonnes ta'e yoo ka milkaa'us ta'e itti gaafatamaan mataa kiyya garuu yoo ati na wajjin itti daamtee waan kana raawwattu taate tapha keessaaf baasu hin danda'amu namni waan waliin tahee godhe takka dandeenyaan ifirra furadhu rakkoos yoo ta'e balloo milkaa'us milkaa'u baatus waloomaan yoo hin taane immoo anana yakkamaa na godhu ifi bileessee baasuun hin feesisu kanaaf deebisee akkaan nama biraatiif beekumsa san hin qoonne gorsa hin kennineef wahirratti hin gargaarre humnaa fi beekumsaa fi maallaqa namni waa baay'ee nama cinaa dhaabbata waan kana guyyaa namni takkittiin ati taateef fidee akka ati nama yakkamaa tokko godheessi murteesse namoota biraa ka gargaaru qabdu ka gargaarsa keeditti ajamu akkami gargaarta gaafiin keenya inni guddaan kana kanaaf wanni akkanaa isin qunnamee beeka yoo isin qunnamee ilmi namaa ogguu ati gaaroommina yaaddee fi waan isarra hubannoo qabduunis ta'e yookaan hubannoo keessa walii sheer gootanii wal gargaaramtanii waan takka gootan maaliif deebistanii itti wal miidhuu maaliif barbaachisee waan babal'atee jirudha waan lafa yeroo hunda gizuma hunda keessatti sa'a ammaan tanaa kana waan babal'atee jirudha immoo aadomallee yoo ta'e aadaa ta'uu hin qabu wanni akkana akkas ta'e deemu jira yaa garuu ta'uu hin qabu maaliif ni beektaa namni sadarkaa akkuma dhugatti yoo namni waan takka waan kana eessaa fuutee deemtaa siin jee booda ittiin yakkama jettee sadarkaa hin dubbanneerra namni walgeessaa yoo deeme ati bar namoomarraa bahaa deemuu jirta akkuma amma nama gargaaruudhaaf nama ta'uun qofti gaajaame kana waan uumame hunda hubachuudhaaf yookaan walirraa qoodamanii yoo yakkama wal godhuun alatti wal hubachiisuu danda'uunillee namooma barbaachiste kanaafuu namooma oguu jennu waa hedduuf keessatti qabatee jira mata dureen keenya guddaan irraan tanaatillee namni ogguunii fi gaarii waliif yaadee tola waliif yaadee maaliif deebisee faallaasanii waliif kennaa jechuudha waan kanarratti yaada dabalataa waan qabdu yaada dabalataa aadooma ta'uu hin qabu jettee aadaa ta'ee jira osoo nutuun je'in numa duraa xiqqoo dura ta'ee jira aadaa jechuudha kana jechuun an maali jaabeeta akka nama tokkotti namni gaarii hojjetu kaleessa jiile jee jiila kanarraan deebu sababninis jazaan inni barbaadu galanni namni sun barbaadu rabbi biraa fi kannaa rabbi waa gargaaru fi namaaf naatoo qabaachuun uumama rabbiin ittiin si uumedha if duuba hin deebu haa faallessu haa gufatu haa caccabu malee wanta gartee namumaa godhe sanirraa if duuba hin deebu ati yoo namuma saniif goote yookaan ammoo guyyaa taateen sun guyyaa wanni kun ta'u yaadattee if duuba kadee bitu ta'e akka nama kanaa bar amma wanni kun hinaafaaf keessaa qaba beekadhu namni maanarra jabaataa wallaahi namni deebee khaytiin simiidhu waan ati taateef hin kasii wanti godhu yookaan akka gowwas ilaalu yookaan immoo maaliif namni kun narra jabaata gizee hunda
hinaaffaan keessa jiraachuu jechuudha. Nama sirra jabaa aboo namni kun jaba jettee galatoonfachuu caalaa yookaan immoo jabeenyi isaa san dinqisiifachuu caalaa boonuraadis maalidhaa miti boogaaf sanoo an akkana maalii naa godhee maali waan takkaan beeku boosoniitiin galuu faasoonis ija ka godheefammoo namuma fi hilliina keessi isaa waan ajajee fi itti amaneedha. Ati deebitee akka jaalattuuf osoo hin taane jaalalti isaa uumamaan rabbiin waan isaaf inni jaalatamaan jees kanneef uumama daarektii guutuu qabachuu waan ati hin qabne waan ani hin qabne namni biraa qaba haa taate qabdu qabaachuu hin danda'u. Hundi isaa kannaa adda addaa qabu namni khalafa kanarra ittiin jiraatu. Kannaa dandeettii gahee taphatee ittiin kutu gartee hundi isaa barreessee qabaaf rabbiin jechuudha. Kanaaf uumama fedhee osoo ta'e haalutuma fedhe keessattuu ati yoo nama sharrii hanga feetellee sharrii kataatu ta'e nama sanfaalleessuuf tattaaffiin godhamu nama sanfaalleessuu gonkumaa hin danda'u yeroof shororkeessuu danda'a malee hangana takka miidhuu fi miidhaan irra gahuu hin danda'u kasirra jabaatee eega waan ta'eef. Kanaaf gaarii ta'uun mataa keetiif malee namaaf miti. Ati gaarii yoo taate mataa kan keef gaarii taata malee namaaf miti. Yoo namaaf tola oolte atiitu mataa keetii tola oole tola ati har'aan tana oolte boru namni biraa tola si oola waan ta'eef jechuudha. Inna sharriin ati dalaydu immoo atuma mataa kee deebi'ee dachaa taatee jechuudha. Kanaaf deebinee wal faallessuu caalaa yoo jibbuma namoota sanillee yookaan hanguma fedhee gowwummaa nutti qabaate namni sun akka namooma kabajamuu danda'uu fi guyyaan tokkotti taatee nagaa inni siif ta'e san oolmaa waliin ooltan karaa waliin dabartan san jireenyuma fedhe keessattuu obbolummaa alaalaa ta'u ta jireenya hawaa mana keessaa haa ta'u tamawwama fedheetu guyyaa isin tarkaanfattanii dabartan san guyyaan sun akkana bakka hin jaalatiin dirqama miti bar jaalachuun yookaan kabajullee dirqama miti jettee laaffistee bira dabruu danda'u. Yaa suuraa takkaa nagaree suuraan sammaadhi ni beektaa ilmoo leencaa xiqqoo aannan guddisanii deebistee suuraa lammaffaa immoo nama aannan isa guddise sun leenci asii ol isaa liqimsee kadhaabbatuun amma suuraa kanarraa maal hubatta yoo jette namni takka hanga galma go'uudhaaf yoo haati galma akka go'uuf gargaartu hubachuu dhiisee deebisee booda waan harka keetiitiin goote waan sammuu keetiin cinaa dhaabbattee goote saniin itti deebisee si moodu jechuudha. Tarii ammoo namootni akka dhimma tokko yeroo ni kaasoitu waan jireenya namni miidiyaa jechuun waan hawaasa keessa jiru hojjeta. Nutis waan kana kakaasnee haasa'uuf jiruuf waan malee miti. Waanuma hawaasa keessa jiru waan qabatamaa agarree irratti narra gahuu danda'a. Yaa narras ta'uu mala ammas argaa turre taheemoo dhugumatti wanni akkanaa ni jira kajuusan oguu irra sirra gahee hubattaami sanii fi oguu nurra gahee agarruuf yoo ammoo hawaasa keessa jiru keessatti agarru namni maaliif akkana ta'uun barbaachisee kajuu namoomatti amanuun baay'ee barbaachisaa kaleessa dabrettis amanuun hedduu murteessaadha because boruu tarkaanfattutti kaleessaatu galma siitaa yookaan riqicha siitaa nama ati irraan tana ija namaa duratti xiqqeessuu barbaaddu kaniifi yoo waan haalota inni keessa jiru kun mijateef yoo ammoo irraanii irra tarkaanfatu ta'e borutti nama akka isaa dhibbaatamaan gargaarus ta'e waa hundaan cinaa dhaabbachuu deemu cabsuun yookaan ammoo wal xiqqeessuun yookaan waan namni maaliif nama oguu isinii dhalaa'e oguu oolmaa isinii oole nama miidhuu nama tuffachuu akka duraan hubattanii nama dhuftan san oguu isiniif ta'an deebistanii galata namaa oolmaa namaa bifa itti amantaniin bifa silaan eegamneen bifa namni borullee abdii fitti horee nama biraa cinaa dhaabbachuu abdii irraa kututti maaliif nama geessaa kajuusanii ani waan hin jiru yoo jiraate kaleessa waan namni wajji dabarsiisan hubachuu namooma kacimsu sanii jechuu barbaadna. Okay, kanuma akka gaafetti kaasuun keenya nutu ibsa hedduu keessatti kakannee jirra. Dabalataan ammoo deebii keessan laallee wantoota kana babal'inaan irra dubbachuu dandeenya. Ati ka viidiyoo kana laalaa jirtu dheeras tahee dhalaa wanta kana yoo sirrallee geenye saayibban si bira jiru irra gaheetiin jira jeetii yaada. Wanni akkana ilma namaa lafa kanarra jiru keessattuu yeroo ammaan tanaa kana keessatti babal'inaan waan deemaa jiruu fi yoo mataa keessirrallee gahuu baate hiriyaa ta'e yookaan hiriyaa kan keessa cinaa jirurra waan gahee jirudha. Gaariin namni namaa oole karaa faallatiin deebi'ee
simiidhu akkasuma immoo akkaataa ati nama wallaalattiin si yaadurra darajaa sanirra siin gahu wanni kun ammoo turee namaa galuu danda'u jechuudha. Egaa ati keessa dabartee tola oltee dabartee boodan faallaa ta'ee wanti sun yoo si deebi'e lakkaa wanni nan godhe kun karaa kanaan akkanaa jedhee jechuun namni kun gaa egaa wanni inni beeku hin jiru gizee sanitti kanaan naa deebi'aadhaan jedhee wanni dalagamu hin jiru. miidhaan ati karaa kanaan nama miidhuu dandeessu yoo mataa keetii himalee hin dandeessu garuu immoo wanni ati guddaan taphattee yoo jiraate nama gaarii garaa bal'atee waa godhu namaaf hammeenya barsiisudha hammeessuu caalallee namarraa abdii murachiisu jechuudha kanarraa kaafe miidhaa biraa naafisuu hin danda'an bal'isuu hin danda'an jabina isaa hir'isuu hin danda'an moonni dabala malee daran dabalama na karaa saniin ammoo shoora guddaa taphattee jirta waan ta'eef boru rabbiin sirraa akka amantaa keenyatti irraa nama gaafachuu danda'a. Kanaafuu waan kanarraa osooniif dhaabbanne yoo dhaabbachuullee yoo baanne xiqqeessaa deemne nuti ilma namaati wanti nama kanaaf katabame guyyaa boruu fuula walii dura dhaabbannee waan dubbannu tokko kagartee dibdachaa nu kafalchiisu tokko sanirraa silaa wal qusanne if qusanneen jaa akka nama tokkotti kanarraa hafee yaadota keessan laallee khayra deebinee dubbannu ta'a wanti kana yoo haasawnu ta'e yeroo dheertuu fi guyyaa dheeraa fudhachuu danda'a sababa waan babal'atee deemaa jiru waan ta'eef. Sirriidha yaada bareedaa kaastee wanni nuti isin jechuu barbaadnu kanuma galata mooyyee darbaa tooma harkisaasan akka hin taane jireenya keessan keessa jireenya namaa hojii jiraattan oolmaa namni galata namaan beekne galata rabbichis hin beeku oolmaa kaleessaa waliif hubadha jechuu barbaadna. Egaa kabajamtoota daawwattoota Forex Entertainment qophiin podcast keenya arraan tana bifa kana fakkaata hanga qophii keenya biroo walitti deebinutti nagaan nuuf tura.